ibsaan dhiigana irraa baasee dhiiga baaftii minaamin jettee haasa'e dhiigana irraa baasee akkamitti way ajaa'iba mee dhageeffadha. والله لازم خلاص هندي دي بر هندي ديغا باسا يچو ديغا باسي هاي مالي ابو كيسرينيا دي مالينيا دنك جوتا كتي اذا كان جو ديغا سرا بيكوز دكتور نافياد ni beeytan yaadoon kilinik دكتور نافياد dubrummaa deebisuu jalqabee jira. السلام عليكم جرت حضرتك خيافة جالتمتو تجولي بيات الدنيا ربي ومتنا قبا جرتن بقى جراتن سنين جتشا ودو وداتن سنين قبل ودو تاريخ عججو ودو انتم مالي يو جتن ماكين ويو ماكي بيبسا تاريخ حديثة كاني ننجرو نما سالفتشو ننجرو زمن ما خنا يجو زمان أما خنا كاني وني جامع بدي جري سافو وني جامع جرت مال فيو جتن فيديو تنا تجيف دامه فيديو تنا ما كي وان جت إبسان ديجنا الرباسة ديجا بافتي من جت أزاي ديجنا الرباسة أكمل إبسان ديجنا الرباسة ديجا بافتي من جت أزاي ديجنا الرباسة أكمل وي أجايب مين تجيف دام اوكي dhageessanii jirtanii akkuma isin dhageessan afaan isiitiin dhageeffattanii jirtan afaan isirraa jechuudha dhiigan irraa baasee dhiiga baaftii way ajaa'ibaa haya badaboo dhiiga kana gaara dubrummaa qabdi moo maali madhiinummaa nuu isaa dhufa dubrummaa qabdi dhiiroo saboo ولمني ما كان نقوله فريا إسين جالله تجين ترى كوي ابني أنا ما كبير راجع جالله شو ترتي أنو قربان تكوسوني جرا جالله سبيجي جرا وي ابني أنا ما كبير سانو إسين في مثلا تيك توكي كايرو جراتي خباي سيتي كنو تيلا ما لقي خباي سي منا خريف تيف تندي سجراتي هاي أنا بنخن جالله لين كابو يو خام مدره هيرومي هنبو وان دي تكاجرا ها مال ما سو تنسفو اريغا بني بيته جوجل رادر بوف بارت في جنيلي يا عبدور تكاور يا بو يسنان ديمتن يا بو نفلا لفنا خايا يا بو يسنان ديمتن يته بودر مالي بو من go وانا كنا يتي بارين وي ما يا دمه كونو يسيجي وجي دغيني namni dhoo isaa wanta jee hin jiru namni dhoo isaa waraabee hin jiru ammumaan argee beektaa asumaan deemuun miidiyaa irratti argee isinii waraabe asumaanuu oduu gammachiisaan isinii warroottan dubrummaan isin jalaa baddee rakkachaa jirtan karaa gabaabaa jechuudha. Dr. Naafiyaad ni beektan yaadoon kilinik Dr. Naafiyaad dubrummaa deebisuu jalqabee jira. Dubrummaa deebisuu jalqabee jira warri gartee jaalallee keessan jaarsa keessa kan itti heerumtan kana ani dubrummaan qabaa jettanii itti himtanii jirtan gaafa isin bira dhufee laale cheek godhe maaliif na sobde ani ahiwaana angowwaadha jee akkasina waliin loltanii jaalatti teessan karatti hin banne dubrummaa warri hin qabne warri dubrummaa deeffachuu barbaadan Dr. Naafiyaad yaadoon kilinik dubrummaa deebisuu eegalee jira. Viidiyoo Facebook jala seenaa dhageeffadha keessaa maxxanseetiin jira isaa haasa'u jechaadha akkaataa itti deebuus akkaataa durummaan itti deebu viidiyoo isaa haasa'u isiniif maxxanseetiin jira jechuudha wanta gubbatti Facebook hayya gubbatti innillee TikTok irratti illee maxxansee jira dhayxanii akkaataa itti deeffattan wajjin haasa'utanii haala mijeeffachuu dandeessan jaalallee keessan ani durummaan qabatanii osumaan qabnu ilmollee feetan lala amma dura ilmollee odhaltan jechuudha. Feetan ilmoo dhalaa feetan jaarsaa hojii jiraadha akka barbaadan san boodarra namatti heerumuu deemtan san ani dubra jettanii konfidensiidhaan itti haasofitanii gizee isin fuudhee gaafa laale dhiigni akka yaa'u jechuudha. Dhiigni baanaan waa dubrummaa qabdi jenna. Akkas jechuudha. Dubrummaa qabdi dhiigaan irraa yaasa jee gammada bakka isin gammada namalee namni biraa hin argine jaa
jiruu nagaa jiraatan jechuudha. Saayikoloojii silaas waan hundinuu beekta. Nagaa wajji jiraatanii jechuudha. Isinillee iccitii teessan dhoofatanii gaa baasuu hin qabdan. Namni isin jala naqamuu hin qabdu jechuudha. Iccitiini bakka irraa dubrummaa argatte dubbachuu hin qabdu. Ani dubureetti akkasuma xumuramuu qaba jechuudha. Isin galee akkasitti magaalaa Finfinnee yaadoon kiliinika Dr. Naafiyaat Geetuu dhaqxanii sireeffachuu dandeessan. Tafeetan hundumaa bal'oo fi xiqqoo hunda. Jaarsa isin gisee isinii hojii rafu guyyaa dura dhiinii dhufe. Dubrummaan qabaa. Hayi dubrummaan irraa fudhattee moo? Hayi akkana naan jette ana moo jettee laal. Itti muudii qabatta. Inni hin beekure. Odor gannaatiif hin beeku odor gannaa. Akkasi. Akkasi jechuun maakiinis akkana jetti isin gaa yaaboo taa'isii isinummaa yaada isinuma beekanii. Ani yaadu beektaa ani jechuun kaa ani waan hundanaa sa'u narraan bareedu. Ani xiqqummaa maddii isinii tokko laala aaqila cinaachuma kana tuyxaaf jan dubbii. Cinaachuma kanarra tuyxaaf ifii kuni galaaf jan akkasii qolorraa baasee isinitti himu. Ani ammoo ni qabdi jee namanu isinoo maal jettani? Kunoo isin dhiigaatu raayaa dhiigana raayaa sayyatti. Ajaa'ibni nama dhufe yaabbalee isa. Silaa nama diin islaamaa kitaaba tokko jira kitaaba waa'ee gartee xaaharaa waa'ee jaarsaa jaartiin kuni bultii keessatti akkaataa itti qulqullinaa wajji rafan kitaaba sanii ani baradheen jira fiqii yaama. Fiqiin kuni muktasar yaanii jira. Kitaaba tooyid akkasuma usul salaasaa yaanii jira. Kan hundanaa barate namni kitaaba san barate shallee jee oowwaa jechuudha. Ibiddumaatu udduu keessa ishee deema malee jedhu. Nama kitaaba san qara'e. Waadila beeka jechuudha. Akkasii an kitaaba san guutuu waan hin baradheef jecha qaanyiis wanni jamaatis hin jirtu. Qaanyii wanni jamaa beeke isiniif hin hima. Laala ammoo inni kana kun qaanyii hin jaamu. Akkaataa jaalatti ibsatan akkaataa jaalatti wajjinitti jiraatan faamilii wajjinitti jiraatan kana barsiisuun qaanii hin jaamu. Isinii galteemi inumaatu sirriitti itti himuu qabda naman beeyne fa'a afaan baafattee barsiisuu qabda. Yeroo kanniteef jechuudha barachuu qabaa jechuudha. Akkasii ammoo nama wallaaltotatti wanni kun qaanii wallaaltota qaaniidha. Hin baranne gaa maal goonaaf ammoo nama barateerraa barachuu qabdan. Akkaataa namni maatii wajjinitti jiraatan anarraa barachuu dandeessanii kitaaba tokko guutuu jira waan ta'eef isin barsiisuu hin danda'a kitaaba sanirraa. Akkasiin isin hin jaa saniifuu ati afaaniin waa hunda haasa'u ittaan qaanfattuu warri jettanii fi dhaamsa kuni kanumaaf hin gane isinii tuqe akkasii mee dubbii maakiin jettatan irrattis yaada kanadha akkasuma warri immoo dubbummaa deeffachuu barbaadanis akkaan isinii hime dhuftanii yaadoon kiliinik fayyadamtanii sirreeffachuu dandeessan jechuudha qaama keessanii fayyaa guutuu keessan maraammarachuu dandeessan isiniin jenna kanumaa viidiyoo kana sheer godhaatii addunyaarra waliin ga'a dubbii maakii tanaas laalaafi. Mee ifumaa murteessaa mee maal jettanidha baramma akkami dubbiin na'am immoo sa'u laalaadha moo dhugamoo kijiba moo wanni isin jettu kun akkaataan isii kun dhugamoo mee ifuma keessanii dubartoonnis deebisa warri dhiiraatis waan isiniif fakkaatu nagaan naa jiraadha. Salaamu alaikum.